Simbisuu fedheetan. Okay. Mo giddo na bare ergan si dawalu disi. Why? Thank you. Giddu kana dhisi arana wata kanan gaafatin gammachuu qaba keessi qoodha. Baga rabbi si gammachiise. Ammallee gammadi. Amiin. Galatoom. Walaloonnis tammoo walaloonnis tanii qorata Ni gadhiisnee sirra bara. miira keessa jira mana raknam bishaan dhugime qorre akkamii qorri bahee Eenyu bira? si biraa Qorriin suru amma. Isin furdoodha bar. qorri bahee Waa'ee rabdee qorra isii yaaddisin ofii isin furdoodha akka kee miti dhugaa dubbachuuf. Ani moo? laala furdoo miti bara Fuuldoodha ante. viidiyoo ishee dhugi booko dhugi baaltaazaar siin jedhaniiru dhugi Dhugaadha. Biqiltuun hin beektu waan sidhimu. Maal? Waan sidhimu baltaazarii hin beektu bar biqiltuun miskiina bar. Nafaarsiiti ammoo namni baltaazar jedhiin jedhe hin jetti hin beektu waan ta'e. biqiltu baaltaazaariin beektaa Kanin siin jedhu gizee akkasitti na laaltu waan hin callisu daa'ima waa hin sitti fakkaadha. inni waa tokko hin beeku bara Maaliin balleesse minatti maa? Sirraa lolaa baran ijoollee faana sababa kee nama meeqan bilootu. Okay. Akkasiin jedhan. Galatoom wallahi galatoom. Ani jikkoo kana waan si jabeeffadha bar. biqiltuu qoy biqiltuu dunfaarsaan ati taa'ee gadi boo ati dhuguma baaltaazaariin taatiitta haati si dhalte barini haati si dhalte haa eebbifamtu ishee Amiin amiin. Baaruttiin kan nagaate. Amiin jedhi. Amiin. Hai. Ati maaf amiin jettu dhuguman jedha bar qabbanoof namaa bareedduu Ana namaa biqiltuu wal keessa Yoo dubbatti kan nama miine. ani isa kana kiyaan qabu booda baabootu wal keessa gashe kanaan hin jenne naante qabbanooftuu namaa Wayye safeeffattuu namaa wayye. Natti toleera itti fufiga. ati dhaamsa koo torbee lamaan dheengadda sitti dhaame maaf itti naamne dhatte kana bichaa naa deebisiam Eda gaafa Waa sitti mee? dheena deebisuu dideeyyuu. ayyeem itti himtee sitti himee Natti nimne waan dhagee. Yaa Rabbi Maaf maqaan itti- natti meera jedhika suutan dhufee sitti maa natti meera jedhika amaanaadha waan ta'eef nan jeella yoo. Ani sobu ka ani sobu nama sobu sin fedwan. Hangayina abadan walirraa fagaadha. Naga laafatti walitti dhufte jennaan dhugaa dubbachuuf. maana Abaabo miseenjariidhaan anaafsiif dooktoriin guruupiin hidhashee booddee inaasuuf naasirraa baane. ana biraa silaa mistiran qabdu min maalat nama Yoo gara na dhabsiisaa jirti sadii taate. Bakka hin deemu na dhabsiisaa jirti. Atam habulu dhiise. Natti mika. Habulu. Shoobule gaariidha. min maalat ana biraa mistiran
Waafura wayina babbafachiisa khayra isaanii. Wallahi. Hafuura gubaa wayii si baafachiisa haramti adda. Hafuura gubaa wayina baafachiisa. Keessi kee nagaadha ka waan hundaafu. Jaalala si qabe moo? Siisa silaa sanarraa na qabee. Mee dhugaa jedhe. Birrii Ishi. Waay meenuudha wallahi bilma. Ishi. Taappii godhaa warraasi. Hoppii linkii fayii godhaa mi bareechaa ta'e. Qofaa koon taphadhaa isin qofaa taphadhaa geemii. Isinin qaxxaa lamaan keessaa yoon kuma lama argadha. No, nama tokko nu dabala. Jaartii kee waamika. Atiif jaartiin kee waliin taphadhaa. Jaartiin ishee keessaa malee lammataa asirratti hin qoosnoo asirratti hin taphannu jenneera. Mooniin sheer natti godhaa teessoo deemtee amma. Inaante taap godhaa please. Yooni moheeni nin qaxxaan. Lamaan isaanii. Kuma lamaa yoomma. Mana galchaa. Eessatti habiibii anaa. Faamilii jaalalaan qabaa barsi biqiltuun ammoo ittee yaadinee ni wayyaa baaboo. Dhugaa? Ani immoo faamilii jibbaan qabaa. Galatoomaa warreen jala jirtan wallahi. Jechuun bakka humni wataadara kiyyaa cimaa wayiiti. Ulfaadhaa warreen jala jirtan. Ayyaa ta'u. Dhala taap godhaa ana bichaa takkanaan taa'eera bar. Taap itti guddaa. Nagattaa'uudhaaf qophiirra jiru dhagitanii. Taap godhaa. Abboon tuteenki galatoo. Habiibti. Moonet irra jirti. Sharnatti godhaa turte wallaatuun hin seefinii dura. Jira dhugaa rabbi. Galata rabbi. Alaabaa UK kaa'atteeti mooloo gara UK yaaddee maqaa. Yaadeera yoon. Galatooma. Taap. Ababaa tokko naa Kana dhaabne kana taphannee kaanee finnaanii dhuftu. Okay. Taap godhaa. Push godhaa. Dabli fayyadama. Ammallee hin banamne qoyya. Maaliin teessoo? Aaraa ababaa tokko kennaan qabdanii minoon achuna. Yaa'u. Galatooma. Taap godhaa. Qaxaaxiin kuma lamadhan. Taapii qofaan hin jiru. Akka isaan nan qaxxaan. Matichi ነበር ቤቴሲ አለሁም ብለሽ የለሽም ሳጣሻጣ Kiyuukoo galatoo. Dabliidha amma gaayis. Amma dabliidha. Dablii fayyadama. Doktorii irra dhaabbataa jirti. Dablii fayyadama gaayis. Thank you. Galatooma hundi keessan. Galatoomi boona. እናንተ ገርጋራኒ ማልታተን ማፊን ገርጋ ዋን ኩን አበባ ከናም ጀተነር Lamataa dura rukkuba qabdu isin faamilii. አረ ገርጋራኒ ፕሊዝ Asirratti waan jiru. Baadiyyummaa. Laalaa habiibii jirta. ሲኒማ ዲደኒ ትበር ታብታብ ገዳ ወርካን ዝመታና ላሊናቲ Mana abaaboo baattuu har'aariif hin argaaran. Abaaboo maatii gootaati. ana baabo waan akkana kana laabaan jaaladha laabaa giraawundi korgitan yeroo baay'ee waan akkana baan yeroo hunda namni midhaan naa bitu dhiiseetu kana bichaa naa bite jechuudha bakka akka waan quufeetila. Aboo jaarsa akkasii sitti haa fidu. Roomaantikii kana feete jechuudha. Bakka yeroo hunda bakka yoo waan fedhila otuun akkana waan nyaadhu malee waan fedhu malee kana bichaa naa bite namni bakka kana duwwaa sayyoosa baay'ee sana miti tokkitti
Era taab godhaanu. Siifa kennu. Yoosii kennee jiraate waliin isina tursiisu yoosii kennee jiraanne immoo siifa kennu. Laa ganaa naa kennaa bifti du'aa godhi jabeessi. Absir ni argatta yeroo dhiyootti. Wayyee bayaan. Taappiidhaan hin taphachaa. Taap godhaa as jala teessanii dallaalinaati. Zeddoo taap godhi bee dogeera. Taap godhi. Warri qaalitti naan jettan qaalitti itti sinaa jedhu Ilma boora. zimzim jettanii taa'artu maan dhufnaa cacallistanii. Lakki waan saachi yaadaa jira bar iddoo sana yaadaa jira taa'ee bar. Bakka sun yaadaa jira. Miti? Sobaa dhugaadha. Abaaboo sana waliin kaasinatti lafa kaaya abaaboo sana. Maa yaa mirum dhugaa rabbii ilaalimee akkatti bareeddu. Hin bareeda garuu waliin fuudhin. Yeroo ati ol fuutu baraasii onnee keessaa 7-8 jedha bar waan isaan beeku. Bah 7-8 jedhanti immoo 8-9 siin hin jedhin bicha. Waan doktor naa kennu itti wayinatti fakkaata bara. Biqiltuu. Nyatteera. Yes. Biqiltuu. Abeet. Laa guyyaa lama dura laa wayyeena jalaa jetti isinii waan ta'e natti dhala. Dhugaa dubbadhu. Naante dhibaa idirii gubatee moo amma wanti sana gubate jedha. Hundinoo waan haadhamti maa. Laa. Inta haraa. Maaltu gubate? Hafi haraa. Trippiliidha guys. Gaas taap argullee. Taap godhaa isiniin jechaan jira bar. Jabeessaa taap godhaa. Yoo deddeebiin itti dawwalanii fuudhanii ba'an ilma namaa. Trippiliidha dhumeeyyuu. Ani irraanfadhee bara. Hin gaafanne. Biqiltuu argitee akka isaatti fuudhanii ba'an ilma keessan. Haadhaquu? Garaama jabaattee moo? Atis garaa jabaachuu eegaltee? Jaarsa qabdii naa gaafadhu jedhaara. Ni jaarsa qaban yoo rakkate jedhee meeti. Warri jaarsa qabutu rakkate. Kamii nagaa walaa jira galata isaa. Dhugaa warri jaarsa qabutu warra rakkiste jarru. Jarru warra rakkiste jechuudha. Inni heerumee wal fuudhayyuu warra rakkisee miti asirra taa'anii jaarsa asirra taa'anii bara ganaa akkanas si godhee akkas na gootee sila akkas naan jettee galgala akkas naan jette ganama akkas naan jette maal abboo kun maaltu nu ciqqee. San sadii maal? Amma laal wanta akkasii ingilii firiidamii namaa kennu hin jiru. Dabliidha gaayis. Qallaalee. Taap godhaa please. Thank you. Suulee wal kaa fuuta warri wal fuutanu. Taappi Maaltu sun duukaanu jira. Maalumatu sun duukaanu rakkise. Karaa booddee laal jaarsi bahu jaartiin galala jaarsa qabdaa jettanii nu gaafatina. Yoo jaarsa qabaatan kana. Isaami. Beekoon giiftara taap godhi bootis na goriinii azalteessi. Taappi godhaa hundi keessanuu. Koppii linkii fa'i godhaa bilbila kiyya aanchi tiiktookii kiyya namni haa gochuudhaaf yeroo deddeebi'ee yaalaa jira beektu. Nama bira jiraa?
Nama biraan jiru akka inni itti seeneen beeku irra deddeebisee koodii natti ergaara. Akka namni seenuudhaan yaadatu. Maal godhoo seenanii min argan? Yoo sharrummaadhaan yookiin sirratti gubu yookiin fudhatu qaba. Yoo fudhatan illee ni wayi keessaa baasuu dandeessa. Wanti paaswoordiitti jirte ግን yoo sirratti guban rakkoodha. Abaaboo lama gaa'is abaaboo lama. Abaaboo lama qaddanii amma kana taatanii. Ini kun naante ችግር ይሄ ነው ብላ amma nama otuu nama lama bichaan na jala jiraate akka kana nan daffartan jala teessanii. Abaaboo eessa jirtaati? Ansi biraan ture amma garuu biyya sanaan bahiira. Ji'a sadii ergame. Wala, mashallah amma eessa jirti? Dhugaa Farayyaa bakka jedhamtuun ture. Dubaay maa? Amma Qaatareen hin jira. Laala dura yeroon beeru ture Farayyaa beektaa bakka taljiin jiru deemtee beektaa? Deemee beekee. Achiin ture. Akkii ammoo? Amma Qaatareen hin jira. Qaatar moo Qaatar jiru biyya kan akkamsa? Qatar, okay. Asii galtee kaatee achi deemte moo asumarraan dabarfattee deemte? Asumarraan dabarfattee deeme malee hin galle. Kontiraata turte asitti? Kontiraatan ture. Bareedaadha, mashallah. Abibti jireenya beeruutti baatee jireenya biyya kamittuu hin bartu. Isa asii tola gaariidha malee achi wayya. Sirumayyuu argitu biyyuma arabaa keessaa iyyuu jireenya akka beeruutti sitti toluun argitu. Nuti biyyi kun utuu nageenya qabaattee firiideemii qabdaa bara akkasitti tolatti jiraata. Firiideemii qabdaa, dhaggeeffadhu firiideemii qabdaa, cinqii hin qabdu, hin ho'u, hin qorru, Itoophiyaa bakka. Yaani kuduraa kana bakkeedhaa gadi baatee cirattaa waan barbaadde jechuudha. Saaraa dhala biyyi kun biyya waa tokko hin biqilchin. Asii hin laa ho'iif qorri jira abbaas mantaati gizee qorraa gizee taljiin buusana baay'ee. Isin bira dhaggeeffadha. Isin bira jira malee anama bakka ture sana Farayyaa sana bakka ture baararra galla waa tokko hin jiru jechuudha. Takka qorra gubaa argeen beekuun. Naanti taaptaan godha abduu. Barsiisaatu araarsuuf sheersitti godhee ture. Ati maal taate yoo ta'uu lakkii ta'uu. Naanti taaptaaf sheer kophii godha. Nuti maal qofitu jiru shirratti godhani. Inni koo baay'ee badee bar waan ta'e fedhe. Qorataa bultiin adii galaan mala. Maammadoon irraa ari'ee jala kana taa'e. Koomentii dhammoo kan si ari'ee miti ardu. Qorataa si waa maaraadhe tokko taasilaan koomentiidhaan dhufe. Okay. Achumaan bultiin kee diigameere. Achumaan bultiin koo diigame achumaan baay'ee cullu ta'e tokko wayi. Aznaallah. Asumatti qabeessi. Asumatti qabneessi kennina bakka. Siintoo? Dookter haay. Dookterin jira. Anjidhiisi lakkiin gorgorii waa. Asumatti qabdeessi laannetti. Jechuun anaaf obboleessa waan ta'eef aannan hawaamatu wal biraa bareedu tokko taate. Otuu isaatti heerume nawwitaa? Otuu takka taatanii wal biraa baay'ee bareedudha. Uummata si jalaa gaafadhu meestii. Uummata maal jettu? Faamilii komee murteessaa isiniif qorataan wal biraan ta'anii deeman walirraa. Warri hin ta'u jettan lakkoofsa tokko warri immoo hin ta'an jettan lakkoofsa lama barreessan.
yookiin immoo no yes no yes jedha. No yes. Lakkoofsa tokko barreessaa jiru na jalaallee. Walii siin jaallateera jechuudha bakka uummanni. Argitee? Qo'een ilaalla. Wal biraan bareennaa? Sirriitti malee. Ababaa lama naa kennaan namatti lakkoofsa tokko wayii immoo keessa dhaamsisaadhaan lakkoofsa tokko. Atis Abaaboo lama gaashe. Atis moo? Abaaboo lama. La ani yaante waa afaanii na bayyoo dedis. Ababaa lama naa kennaan. Akka taane walitti sin fiduu qabna. Ati silayyuu ishii rakkoon jiru abshir maalan jedhaan ijoo. Ati silayyuu waan aan jechuu kaatee dhiiftee waraansu. Baasii qabbanooftuu wayitii barsiin hin marartu. Dhaggeeffadhu nama dhaamsa namaan sitti maanillee jechuudha. Dhaamsa namaan dagadhi. Namatu akkasii hordofu na godhe dhugaa dubbachuuf taana. Namni kun Ameerikaa irraa nama hordoftu yoo dhabde ishee dhaqee hordofii naan jedhe. Maaliin baay'ee nama gaariidha naan jedhe. Namni kun giifteedha dhalleedha. Baay'ee si jaallataa baay'ee si kabaja jechuudha. Yoo dandeesseef naan jedhe amala akka ishee sana dhaggeeffadhu. Yoo dandeesseef naan jedhe namni sun amala akka ishee sana mokkori naan jedhe. Ana isaan bida amala akka keessan aan dur hin qabne. Dhugaa yoo dandeesse akka ishee amala qabaachuu mokkori naan jedhe. Sagalee kee akka ishee kanatti jedhe bara. Ol hin fuudhii sagalee kee gaafa haasoftu tokkuma ishee kanatti naan jedhe. Ana isaan jechuun kennaan isheef kenname naaf kennamuu hin danda'u bara. Kanaafuu harnaaqii keedha namni suni baay'ee si jaallata sen jechuuf hin jedhe. Jaalaluma namummaa jechuudha. Abduu kana bichaa taphadheen ba'a amma mataan naannisee jala deemte. Abduu qo'i waan si gaafadha. Hin qannaa taata amma tun jaartii kee ta'e jechuudha. Inni naaf ta'a. Wayyaa rabbi dhiiruma hinaaftutti kuuftaa kanarraa qabi. Tokko si jala deemee sira bashaara. Inni naaf ta'a Abduu qo'i meetinaan gaafadhaan yoo tun jaartii isaa ta'e inni naaf laata. Amma girri inni naafuu dhiisuu amma keessaa waliin dhufannee anatu walitti si fida bakka yeroo dhiyootti akkasii wal bira geessan anatu godha. Eenyu waliin? Akkamitti barteeti? Ana malaa qorataan anaaf malee. Hawwiisa ija isaarraa ilaalee waan keessa isaa dubbisaan yeroo baay'ee. Ani immoo eenyutti namti isa yaazalaa amma namti isin keessaa ta'uuf hin jiru daa'imatti kana. Si yoo ta'e hin cinqituun isheen cinqiin jaallattu yoonis abdii yoo sitti himsiise ati cinqitaan ibboo. Sin cinqitan. Hundi keessan uummata cinqii. Giiftii. Dhugaa. Nama itti heerumsiisuun qabu sin kee. Abshir maamaa koo ishee buchee koo jiraadhu ishee amtuun sin argi gaarii sittaa qabu hamaa sirraa qabu ishee simboo qabeettii koo ija bareedduu jaartiin wanni mucaa kanaa hundi isaanii ija bareedu barsiisa kunillee ija bareeddi. Waan isin jettu dhagaa wallaahi. Maal jettee kaatee bifti? Ija bareeddan jedhe. Ija bareeddadhi, funyaan bareeddadhi, kuula kana bareeddadhi. Sa'a ijoo Oromoo. Hin gubatinaa warra jala jirtan kun. Baazee wayii dubartiin namarraa waan jaalattu bar. Waan hundaa bareedinuma keerra waan kee safuunati namaaf qabdu bichaan si ga'a bakka akkasila. Namni si jammar kan ilaalamu bifa osoo hin taane haalaaf amala isaati. Akkas. Kan ilaalamu qabus.
akkasumatti Amma faamilii. bakka gurbaanis walitti nu fidee nu gatee bahee gargar baana. Yoon ingidi. Yes, Isin tokko ta'a malee aan gargar ba'uu rakkoo hin qabu. Ani keessaa qabu booda jechuudha. Yoon ishi bakka hin badiin. Hin badiin ishi bucheekoo. Ishi bakkaayyee. Hin badin jirti.